Jaalatun na biratti argama isiniin jedheera. Isiin na biratti argamtu tun isii sana yoo taate asuma walitti sin araarsisinaa fi carraa walitti deebi'uu qabdan. Ani an Saudiin jiru bilbila Saudiidha malee Saudiitiin fayyadama malee Saudiin jiru ani. Ammeedii har'aan isinii dawwaluu jira. Nuti bilbila kamiyyuu hin fayyadamna bilbilli kamiyyuu dawwaluu dandeenya. Nuti televizyiinii irraa isinii bilbiluu jirra Maammal. Televizyiinoo takataataltanii? Achirraa isinii bilbiluu jirra jechuun miidiyaa jechuu. Ikkoo isii yoo ta'a isii nama na biratti argamtu tun yoo isii tan duraanii tan taate walitti sin deebisa isii yoo hin taane immoo hin dubbistanii walitti silkiitti isinii kennuufi bara na bira jirti. Maqaa isii yoo natti himtan akkasitti adda baafachuu hin danda'a. Ishi maqaa isinatti hima. Ilaa isiin inni sitti himaanaan jedhanii waan turaniif jecha nama sin jaalatu tarii otoo sin hin beekin waliin sin jaalatte ta'ennaa isin na biraa kuni. Silazii maqaasii bichaa maqaasii warri baasee foonatti himtan isin dubbisiisan. Ani maaliifan sinitti maree sinatti himaa malee jaalalleetii san durii yoo taate minaalbaata carraa walitti sin deebuun argattan jedhee tanani bar minaalbaata. Mariyaamaadhaan adda baatanii jirtanii? Okkee ammoo carraa walitti isii nama na biratti argamtu tun otoo isii taate walitti deebuu ni feetanii? Araaramuu ni? Ikkoo isumti otoo dhiifama sinii goote. Isin haga ammaatitti ergasiidhaan adda ishiin ammoo too dhiifama isinii goote ergasiidhaan adda baatanii jaalallee biraan qabanne. Kanaaf ammoo too dhiifama isinii goote isheettanii taqabbaltaniidha amma dubbiin keenya. Ayyaa obsa hundaaf akkasumatti xuraa'u tokko bilbiluma keessaa hin cufinaa. Hin cufinaa tokko akkanumatti na eegaa masmaruma irratti. Okay, Mariyaam miiti irraa fa'i. Ati jaalallee adda baateen tokko jalqaba maaliif fattanuu dhufte? Tokko. Amma immoo dhiifama kaayyoon kee akkami? Lubbuu adda jechuun akkasii miti bari wadhamne silkii wal biroolne irra malee nu jechuun haadha manaatiif abbaa manaati nama ilmoo lama walirraa qabu maal jetta ani illee biyya taa'e. Taree jalqaba ji'a ja'a guutuu adda baatee maaliif ta'e? Ji'a ja'a miti wallaahi hin kijiba hayi ji'a lama maal haasa? Ji'a ja'a bar dhageessame afaan keetiin gurra keetiin. Dhaga'u jira jechuun jechi isaa sirree miti ji'a lama yaanee jechuun afaan keessa wadhamne turreerra. Wanni as taa'ee inni achi taa'ee adda baane jedhamu hin jiru yoo ta'e qabeenya keenya ni ilaala inshaAllah. Sanii asitti naasa'u. Kaayyoon asitti na bilbilchiiste maali? Itti araaramuufi? Adda baasuuf yaane lubbuu. Kanis araarsi. Adda baatanii jiraattan natti maayii isiniin jedheemi. Jechuun bakka inni dhimma isiitu akkana godhe jedheenyi dhimmaanaa taate meeqiyyees taate namni beeku hin jira san namni haa dubbatu ayyee bakka shafaadhe galittuu. Hello.
haadha manaa keessanii miti isiin. Okay. Amma too dhiifama isinii gootanii araaramtan. Okay, amma Mariam, as deebi bareeddo. As deebi Mariam. Amma abbaa ilma keetiiti. Abbaa daa'ima keetiiti. Eessa daa'imni Eeyyo. atis ta'ee akka daa'imni kophaa guddatu faradinii isattis as ofii keetti faradin daa'ima kanatti faradinii fi dhiifama godhiitii fi biloota irraa kaasi. Dabaasu. Suma himatee mireessuma himatee bar. Ana haa himatu malee wadhisneerra jedhee bar lubbuu wadhisneerra jedhee jechaa jedhee. Ergana bilookti maal godhumeesi bilooke ati shamarri tun amala tokko addaa tokko qabna maanni beekta bilooknee kaanee qofa maanuu dawwalu didee jenna. Mee maal nu haa dawwalu? Amala keenya kun bar amala addaa tokko qabna. Waan akkanaa dhaabate daa'ima qabna waan taateef rakkoodha. Galazzi bareedu tokko idima daa'ima keetiin akka kophaa guddatu. Akka inshallah. Amma dhiifama godhis meetirraa isa taasisaa godhee sittaa ta'u jira. Imoon bilooki irraa kaasee dhiifama godhaa keessi ni biti lubbuu. Ammoo akka maqaa uummata kanaati sa'aatii dheeraan si wajjin haasa'a dhiifama jedhee meetirraan si kaase. Yannaa. Ayyee. Ayyee kabajama akka nu kabajjetti. Mahmad. Okay, dhiifama baay'ee si tursiise. Amma namni na biratti argamu Mariyaameen asirratti galbeessanii dhiifama siyaa gaafattu. Asitti daa'ima kophaa guddisuu isiniin tuffarannu wajjin alaaramaatti dhiifama wal gaafadhaatti dhiifama godhu isinis garaa si keessa dhiifama sifaa gootu walitti deebi'aatii jireenya keessa waliin jiraadha. Mariam. Isin dhiifama nin gaafadhaaf illee nin godhaaf illee jechuudha. Kanaaf ammoo waan biraa akka haasutti hin barbaadu. Wanti biraa karaa keessatti fudhattanii amma dhiifama bicha wal gaafachuudha. Dhageesse? Iloodhin. Iloodhin, Mariam. Okay. Hello. Ayee dhiifama sii godheetiin jira. Dhageenye. Nagaa rabbi gaafadhuuti dhiifama sii godheen jira osoo hin taane situ bilbilatee situ sin barbaadu jedheeni dhiifama naaf godhi jettaan bareeddu sirraa bareeda si galeen ma dhiiratiin yalla. Ya, bulan dia manggo nih harus mati loh. Bulan dia balik santai kan ngomong dia betul. Dhiifama dhiifama sii godhee dhiineetisu siinis dhiifama sii gaafatu fala sanboota biloo sirraa si taasisu karaa keessa haasofsanii gimmaata. Garuu mucaan dhalaa ammoo dhiifama gaafatee naan hin jekkanu ishi dhiifama godhee Okay, biloo sirraa si haasu karaa eeguun si yaada gochuu karaa keessatti hin fudhadha. Daa'ima keessan akka kophaa guddatu itti faradina. Sistee si tokko guddate tokko bishaan ta'uu qaba laazim. Okay? Tokko bishaan ta'e tokko abidda ta'uu tokko abidda ta'e tokko bishaan ta'uu qaba yoo wal dhaamse malee kan lamaanuu abidda yoo taate jireenyi hin diigamtu waan taateef akka kanatti waliin deeman walii obsuun dirqama jaalala keessatti. Ani mistira jireenya keessanii gaafachuuf miti miidiyaa irratti nama si jaalatu waan taateef si onnachuu dhufte halaas karaa keessattiin haasa'a mistira keessanii illee garuu barbaadu uummanni illee akka baramu. Ayyee galatoomne. Dhageesse bareedda amma
Maqaa uummata kana fuulduraatti dhiifama jetteenii dhadhee irraa kaastee jireenya keessan bareedduu koo jireenya takkaa qabattee tidaarii kee oksitee beeksitoota oksitee jireenya kee takataaluu bichaa malee kana booda nananii kaan kasiin godhaa ilmoo ta'eef yaade kana ilmoo godhattee booda rakkoodha galanii ilmoo ta'eef kophaatti akka guddattutti uffata deemu. Inshallah ya galatoomii lubbuu. Ayyee. Rabbiin